Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Wallagga Bahaa Giddaa ayyaanaatti faannoon loltoota mootummaa ajjeesuun dhaga'ame. Hidhattoonni mootummaa konkolaataa uummataa gara Finfinnee imaluu ajjabanii osoo adeemanii hidhattoota faannoon ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Haleellaa jedhame kanaan poolisoonni 3 fi milishaan 4 waliigalatti namoonni 7 ajjeefamuu dhaga'ame. Taateen kun kamisa kaleessaa jechuun waxabajji 26 bara 2025 ganama keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 3tti aanichatti ganda Dooroo Boorraa iddoo addaa Diichoo jedhamutti akka raawwatame himame. Konkolaataa taataa deddeebisa uummataa ta'e Giddaarraa gara Finfinneetti uummata deddeebisuu osoo ajjabanii adeemanii konkolaataa poolisii aanaatiin milishaa fi poolisiin osoo wal duukaa adeemanii haleellaa kanaan ajjeefamuu qondaalonni mootummaa naannichaa ibsaniiru. Haleellaa loltoonni 7 ittiin ajjeefaman kanaan dabalataan poolisoonni 3 fi milishaan 1 miidhaan irra ga'ee hospitaala Giddaa ayyaanaa kan geeffaman yommuu ta'u isaan keessaas namni 2 miidhaan cimaa waan irra ga'eef gara hospitaala Naqamteetti riifariin ergamuu isaanii barameera. Haleellaa kanaan uummata taataan imalaa turan irra miidhaan ga'ee kan hin jirre ta'uu himame. Bakkichatti hidhattoonni faannoo yeroo garaagaraa daatanii daandii irratti uummata eeggachuun haleellaa hamaa osoo raawwatanii dhaga'ama. Uummata nagaa ajjeesuun alatti akkasumas maallaqa guddaa hanga qarshii miliyoonotaan lakkaa'amu kan gaafatan ta'utu himama. Haala naannichaa kana tasgabbeessuuf mootummaan qooda irraa eegamuu hin baanne jedhamuun komatama. Odeessa itti aanuun Wallagga Bahaa Waamaa Hagalootti dararaan waraana mootummaan dhaqqabu akka malee hammaachuutu himame. Dararaa humnoota mootummaa damdamachuu kadhadhaban maanguddoon obbo Taamiruu Nagaraa jedhaman tibbana abdii kutannaan of ajjeesuu isaanii dhaga'ameera. Wallagga Bahaa Waamaa Hagalootti humnoonni mootummaa ilma keetu hidhatee jira jechuun dararaa maanguddoota irraan ga'uu erga ammeessanii booda maanguddoon of ajjeesuuf dirqamuu dhaga'ame. Taateen Wallagga Bahaa Waamaa Hagaloo ganda Goossanii Baabboo bakka addaa Uggaa Hordaa jedhamutti raawwate kun sababa dargaggoo Gammachuu Taamiruu jedhamuun akka ta'e himame. Gammachuu Taamiruu namni jedhamu nama ofiin of ajajuu danda'u ofitti murteessee qabsoo hidhannootti makamee sochii qabsoo bilisummaa adeemsisaa jiru ta'uu isaa gabaasichatu ibsa. Humnoonni mootummaa sababa gammachuu abbaa isaa obbo Taamiruu Nagaraa irratti waggaa tokko dura mana gubaniiru. Akkasuma obboleessa isaa barsiisaa mootummaa Taamiruu jedhamu jalaas mana gubuun maatiin kun hojii hojjetachuu akka hin dandeenye danquun qe'ee isaanii irraa taa'uuf ka'uu dhorkatan. Qabeenya maatiin kun itti horatan socho'aa akka ta'e yoo saaman kan hin sochoonitti ammoo achitti abiddaa itti qabsiisuun gubuun waraanni mootummaa dhiibbaa hammaataa irraan ga'uu isaanii barameera. Sababa ilmaa fi obboleessaaf maatiin hundi ugguramee qotatee akka hin nyaanne hojjetatee akka hin jiraanne taasifame. Taateen kun aanichuma magaalaa Qassoo keessattis maatii obbo Surraa Ittaanaa irra dhaqqabuun hubatamaadha. Maatiin obbo Surraa Ittaanaa sababa eebbaa Surraa namni jedhamu hidhannoon mootummaa haleeluutti fuulleffate qofaaf mandarri tokko guutuun kan wasiillanii dabalatee manni abiddaan gubame. Akka hin qotanne akka hin haramannes taasifaman. Taateen kun hojjetachuu fi haramachuu bira darbamee bakka isaan daatanii jiran bakka jireenyaa maatii kanaa adeemuun tuttuquu fi hiraarsuun hammaate. Maanguddoo Raggaatu iddoo isaa jedhaman haadha warraa Taamiruu Nagaraa nama ija hin qabne qabanii hidhan. Dararaa kana damdamachuu kadhadhabe Taamiruu Nagaraa namni kaleessaa midhaan konkolaataan feesisu kakuntaala dhibbootaan lakkaa'ee galchaa ture hojii dhorkamee abdii kutachuun qorichaa dhugee of ajjeesuu isaa dhaga'ameera. Oduma ol qabatuun Wallagga Bahaa Waamaa Hagaloo ganda Goossanii Baabboo bakka addaa Baabboo Wandii jedhamu ka jiraatu qonnaan bulaan Taayyee Guuttataa jedhamu hidhattootaan hariiroo qaba jedhamuun ajjeefamee reeffa isaas maatiin akka hin awwaallanne dhokfamee as buuteen dhabamuu isaa dhaga'ameera. Taateen kun dararaa humnoonni waraanaa mootummaa geessaa jiranii fi balaa waraanaaf caasaa piippiin naannicha keessatti adeemaa jiru hangam gara jabinaan kan guutame ta'uu isaaf agarsiiftuudha jedhame. Oduu wal fakkaatuun baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kasaaraa biliyoonaa 10 olii akka isa mudate gabaafame. Odiitiin walabaa akka mirkaneessetti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2024 kasaaraa birrii biliyoona 10.5 mudateera. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara wal fakkaatutti sababa gadi bu'uu birriin kasaaraan birrii biliyoona 38 mudateera. Akka jedhametti baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2024 hojii waliigalaa baankii hojjeteen kasaaraa birrii biliyoona 10.5 akka mudate odiitiin walabaa mirkaneesseera. Waliigaltee fandii maallaqaa idil addunyaa IMF waliin taasifameen odiitii alaa walabaa baankii biyyaalessaa akka gaggeessuuf mootummaan Itoophiyaa MSE Auditii Service LLP hojii faayinaansii baankii biyyaalessaa ka bara 2024 odiitii godhe booda argannoo isaa ifoomseera. Gabaasni odiitii kun jalqaba baatii waxabajjii keessaa bulchaa baankii biyyaalessaa obbo Maammoo Miirat bakka bu'uun
boordii daayirektoroota baankii kanaatiin raggaasifamee baheera. Oduu keenya birootiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay dhimma lafa naannichaa deebisiisuu fi buqqaatota irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin mari'achuuf akka yaadan ibsame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa ministeera muummee Abiy Ahmed waliin wal arguun dhimmoota buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisuu fi naannolee Tigraay humnoota weerartootaan qabaman jedhan bilisa baasuu irratti dursa kennuun akka mari'atan beeksisan. Leetinaal Jeneraal Taaddasaan rakkoolee irra deddeebiin naannicha mudatan waaraadhaan furuuf mootummaa federaalaa waliin marii siyaasaa akka taasifamu waamicha goonaa jedhan. Pirezidaantichi ibsa kana kan kennan wayita jila daayirektarrii itti aanaa waajjira balaa fi qophii sagantaa misoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban saaliyaa durfamuu kaleessa waxabajii 26 waajjira isaaniitti simataniini. Pirezidaantichi marii jila kana waliin taasisaniin akka jedhanitti sababni waraanatti nu seensisuu hin jiru jechuun namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'eetti akka deebi'anii fi daangaa naannichaa eeguuf mootummaa federaalaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuun barbaachisaadha jechuu isaanii odeeffannoon waajjira isaanii irraa argame ni mul'isa. Waajjirri pirezidaantii naannichaa Leetinaal Jeneraal Taaddasaan dhimmoota kanneen irratti ministeera muummee Abiy Ahmed waliin akka mari'atan ibsus mariin kun yoom akka gaggeeffamu hin ibsamne. Mariin Leetinaal Jeneraal Taaddasaa fi jila sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa argamu gidduutti taasifame haala yeroo naannoo Tigraay fi hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu waajjirichi hubachiiseera. Pirezidaanti Taaddasaan marii kana irratti waliigaltee nagaa Piriitooriyaa fi haala nageenya waliigalaa Tigraay haala amanamaa ta'een mirkaneessuuf bulchiinsi yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti marii siyaasaa akka gaggeeffamu nan gaafadhaa jechuun ibsaniiru. Pirezidaantichi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa adda durummaan waraana balaafamaa kana xumuruu fi nagaa waaraa mirkaneessuuf kan mallattaa'e ta'uu yaadachiisuun garuu mootummaan federaalaa buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'anii fi daangaa naannichaa mirkaneessuuf tattaaffii godhu keessatti qaawwi guddaan akka jiru himan. Adeemsa loltoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuu fi hawaasaan walitti makuu ilaalchisee pirezidaantichi ibsa kennaniin maallaqni loltoota duraaniif kennamaa jiru hawaasa keessatti akka makaman ka gargaaru malee akka damdamatan gochuu kan dandeessisu miti jechuun ibsaniiru. Kunis hawaasni addunyaa akkuma waadaa galeen raawwatamuu qabaa jedhan. Pirezidaantichi boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa abut dhaaba siyaasaa irraa haquu ibsuun paartichi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa kan mallatteesse waan ta'eef rakkoo akka hin mudanneef marii siyaasaa mootummaa federaalaa waliin taasifamuun dafee furmaata barbaaduuf hojjechuun barbaachisaa ta'uu hubachiisuu isaanii waajjirri isaanii ibsa kenneen beeksiseera. Jilli kun gama isaatiin waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra oolchuuf keessumaa loltoota duraanii erga hawaasa keessatti deebi'anii booda dhaabbataadhaan akka qubatan akkasumas naannichi akka damdamatu gargaaruuf deeggarsa maallaqaa taasisuuf piroojeektoota adda addaa qopheessee hojjechaa jiraachuu isaa beeksiseera. Oduu keenya birootiin mootummoonni ollaa Itoophiyaa fi Eertiraan walimannaa dhibdee gidduu isaanii ammeessaniiru. Gaanfa Afrikaatti hariiroo boora'aan socho'aa akka jiran Eertiraa fi Itoophiyaan walimachuu isaanii jabeessanii jiraachuun dhaga'ama. Biyyoonni lamaan waggoota jalqabaa aangootti ba'uu muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jaalala waa qabaataa akka turan ta'us adeemsa keessa hariiroon isaanii laafuurraa hanga waraanaan walitti bambanuutti gahaniiru. Akka kanaan tibbana Eertiraan mootummaan Itoophiyaa ajandaa waraana isaatiif deeggarsa argachuuf duula dippiloomaasii eegale cimseera jechuun himatteetti. Xalayaa balaaleffannaa fi himata Eertiraa kan ilaallatu mootummaan Itoophiyaa gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan biyyootaatti ergaa turteetti jechuun Eertiraan balaaleffatteetti. Mootummaan Eertiraa himannaa kana kan Itoophiyaa irratti dhiyeesse kamisa kaleessaa waxabajii 26 bara 2025 ibsa ministeera beeksisaa biyyattii baaseetiini. Ibsi mootummaa biyyattii Itoophiyaan walitti bu'iinsa sababaa naguuguu fi kakaasuuf alaabaa sobaa mirmirsaa jirti jechuun addeessa. Ibsichi guyyoota darban muraasa keessatti mootummaan Itoophiyaa duula dippiloomaasii Eertiraa irratti banee cimsee itti fufeera jechuun eera. Duulli dippiloomaasii kunis xalayaa gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi gara biyyoota hedduu fi dureewwan itti erguu dabalate akka ta'e caqase. Xalayaan barraa'es Eertiraan irra deddeebiin dubbii barbaacha akkasumas sarbama birmadummaa fi daangaa Itoophiyaa tuttuqaa jirti jechuun himachuudhaan akka ta'e ibsichi eereera. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa qabiyyee akkasii qabu hawaasa idil addunyaatiif barreessuu isaa ilaalchisee wanti ifatti dubbate hin jiru. Maddi oduu kanaa BBC'n dhimma kana irratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo irraa yaada argachuuf bilbilaan ergaa gabaabaa barreeffamaa ergullee ammatti deebiin argannee jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.